Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota VTV odeeffannoowwan dinqisiisoo guyyaa har'aa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Odeeffannoowwan waliin aan Caalchisaa Gammadaati. Godina Harargee Lixaanaa Xuulloo magaalaa Eernaatti hospitaala Eernaa keessatti haati tokko daa'ima lama qaama tokko irratti walitti maxxananii jiran dahuu ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa beeksisan. Meedikaal daayirektarri hospitaala Eernaa Dr. Faamii Mahammad daa'imni kun mudhiidhaa ol nama lama mudhiidhaa gadi ammoo nama tokko ta'anii kan dhalatanidha jedhaniiru. Yeroo ammaa kana kutaa ho'a daa'immaniitti kunuunfamaa jiraachuu fi fayyaan haadhaas haala gaarii irra jiraachuu beeksisaniiru. Taateen kun hospitaalichatti adda ta'uu fi qaamni daa'immanii kan bobbaa fi ficcaan ittiin baasan duudaa waan ta'eef yaalii itti aanu argataniif tattaaffii taasisaa jirra jechuun himan. Daandiin xiyyaara Keeniyaa kana booda jaldeessota gara Ameerikaatti hin geessu jedhe. Daandiin xiyyaara Keeniyaa kana booda jaldeessota yaalii laaboraatooриif ta'u gara Ameerikaatti akka hin geessine beeksiseera. Daandichi murtee kanarra kan ga'e haala qabiinsa bineensotaaf taasifamu wal qabatee komii uummataarraa ka'een kana jedheera. Jimaata darbe konkolaataan buufata xiyyaaraa John F. Kennedy irraa jaldeessota kana baatee deemu magaala Penisilveeniyaa balaa konkolaataarra gaheen jaldeessonni balalii sa'aatii dheeraa booda balaa kanaan dararri baay'ee irra gaheera jechuun dhaabbatichi jaldeessota kana erguu ji'a dhuma dhalaarraa kaasee waliigaltee akka haaromsine beeksiseera. Yeroo jalqabaatiif fayyadamtoonni feesbuukii idilee gadi hir'achuu dhaabbanni feesbuukii beeksise. Yeroo jalqabaatiif dhaabbanni feesbuukii fayyadamtoonni isaa haala rifachiisaa ta'een gadi hir'achuu ibseera. Haaluma kanaan fayyadamtoonni feesbuukii idilee bara darbee biliyoona 1.930 yoo ta'u bara kana biliyoona 1.929 gadi bu'uu dhaabbatichi ibseera. Gadi hir'achuu fayyadamtoota feesbuukiif akka sababaa kan ta'u nageenyaa fi odeeffannoowwan fayyadamtootaa dabarsee kennaa jira kan jedhu komii itti ka'een kana jedhameera. Dabalataanis tiiktookii fi yuutuubii irra wal dorgommii irra gahaa jiruun akka ta'e ibsameera. Bidiruun Jeef Beezoos akka ce'uuf jecha riqichi seenaa qabeessi diigamuuf jedhame. Bidiruun dureessicha addunyaa Jeef Beezoos akka ce'uu danda'uuf jecha magaalaa Rootterdam riqichi seenaa qabeessi ta'e diiguuf murteessite. Bidiruun bashannanaa kun hundeessa Amaazoon kan ijaarame dhaabbata Daachii Oshiyaankoo jedhamuudhaan. Bidiruun kun meetira 127 kan dheeratu yoo ta'u hojjaan isaa waan dheeraa ta'eef riqicha Koongisheef jala darbuu hin danda'u. Dubbii himaan bulchaa magaalichaa akka mirkaneessetti baasee riqicha kana diiguuf barbaachisu karaa Oshiyaankoo obbo Beezoos ni kaffalu jedheera. Riqichi sibiilaa kun seenaa dheeraa waan qabuuf akka qabeenya biyyaalessaatti waan ilaalamuuf murteen kun falmii kaaseera jechuun BBC Afaan Oromootu gabaase. Hoogganaan CNN sababii hariiroo jaalala dhoksaatiin aangoo gadhiise. Pireezidaantii CNN Jeef Zaakar sababii hariiroo jaalala dhoksuutiin wal qabatee ofumaa hojii gadhiisuu beeksise. Zaakar hojii isaa akka gadhiisuuf sababa jedhamee kan eerame hojjettuu waajjira sanii keessa turte tokko waliin dhoksaan hariiroo jaalalaa osoo qaban ifa taasisuu dhabuu isaatiin. Jeef Zaakar gaheessi waggaa 56 kana gochuun narran turre dogongoreera jechuun yaadannoo waahilaa isaaniif himee gaabbuu isaatiin dhugaa baheera. Bakka kan kiiloomeetira 768 ta'uu imalee kutaalee biyya Ameerikaa sadii waliin gahee jedhame. Ifti bakka akka kiiloomeetira 768 dheeratu samii kutaalee biyya Ameerikaa sadii keessatti mul'ateera. Kunis riikardii haaraa addunyaa akka ta'e saayintistoonni mirkaneessaniiru. Bakka akka bara 2020tti mul'ate kun kiiloomeetira 768 kan dheeratu yoo ta'u bulchiinsota Mississippi, Luuziyaanaa fi Teeksaas waliin gaheera. Riikardiin kana dura ture immoo bakka akka bara 2018 Biraaziil keessatti mul'atee fi kiiloomeetira 709 kan imalee ture. Bakka kan yeroo baay'ee kiiloomeetira 16 caalaa kan imalee yoo ta'u turtiin isaa sekondii tokko gadiidha. Kana dura ifti bakka akka Uraagaay fi Arjentiinaa keessatti mul'ate sekondii 17.1 turuun riikardii qabatee ture. Riikardiin isa dura ture immoo sekondii 16.7 kan turedha jechuun BBC Afaan Oromootu gabaase. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoowwan dinqisiisoo guyyaa har'aa isiniif qabannee dhiyaanne kan fakkaata ture. Nu daawwachuu keessaniif isin galateeffachaa qophiileen VTV birootti fufuuf isaa wajjin turtii gaarii.